Wallee Eessa jirta pirezidaanticha Kutaa tokkoffaa. Wallee Eessa jirtaa fi pirezidaanticha. Galgala har'aa kootii gurraacha tokko uffadheen qorra hamaa kana abaaraa akkuma amala koo miilla hiikkachuuf manaa gadi ba'e. Harka koo boorsaa keessa godhadhee akka nama maallaqa lakkaa'u quba harkaa walitti rirrigaan qaama ho'ifachaa adeemaa jira. Kana gidduutti bilbilli naaf bilbilame. Bilbilicha hubadheen ilaale. Bilbila haaraati kan biyya alaatti fakkaate. Diyaaspooraa kanatti yoo xiqqoof jijaan gaariidha jedheen xiqqoo akka waan dafee kaasuu dhiisuun yaade. Garuu ammoo yoo dafee adda cite asii achi bilbiluun hin yaadamu jedheen deebisee bilbilicha kaase. Yeroon kaasu garuu bilbiluma biyya keessaati. Sagalee gurbaa waggaa 5 dura wal beeknu kan na biraa barnoota dhiisee poolisii ta'e tokkoon dhaga'e. Bilbila koo durumaayyuu akka inni qabu waan ani beekuuf gaafachuu hin barbaanne. Ho'isni erga nagaa wal gaafannee booda waan ani hin eegin tokko naan jedhe. Ani amma eegduu gaardii ta'een hidhamaa bilisaa tokko tajaajilaa jira. Galgala kana qilleensa fudhachuuf waan baanuuf waan tokko si rakkisuun barbaade naan jedhe. Eessa jirta maal kootu na wallaanta. Maal ture bagoosaa koo jedheen gaafadhe. Bagoosaa jechuun maqaa anaa fi hiriyoonni koo qofti ittiin isa waamnudha. Akkas jedhee ka'een tarii maqaa kana ni jibba laatamoo jedhee rifadheen maal ture gosaa jedheen itti dabaleef. CD artistaa Haacaaluu Hundeessaa isa haaraa bittee daandiirratti akka nu eegdu barbaanna. Nama guddaatu barbaade naan jedhe. Anis maqaa Haacuu dhaga'een itti waliif gale. Bakka itti eeguu fi sa'aatii isaa walitti himnee adda baane. Garuu ammoo hidhamaa bilisaa jechuun maal akka ta'e ammallee yaada dhuman jira. Namni gurbaan kun eeguu hidhamaadha. Garuu ammoo bilisa. Haa sa'aatii itti wal beellamne ni ga'e. CD Haacuu qabadheen bakka isaan naan jedhan naannoo dambal dhaabbadheen eeguu eegale. Bukkaan ammallee tiifaa jira. Qorri akka malee hammaataadha. Garaan waaqaa lafatti gadi dhihaataa waan jiru fakkaata. Hurriin wal tuquuf walitti fiiga. Haalli qilleensaa sun bokkaan guddaan roobuuf akka jedhu mul'isa. Otoon rooba sana ofitti ilaaluun kilaaksii konkolaataa dhaga'e. Konkolaataan gurraachi guddaan haguugamaa kan namni keessa jiru hin mul'anne tokko dhuftee dhaabbatte. Otuma ilaaluu bagoosaan foddaa banee harkaan naawu. Roobni sila tiifaa ture amma humna godhachaa waan jiru fakkaata. Akka laaqeen nan tuqneef suuta tarkaanfachaan gara konkolaataatti adeeme. Bagoosaan utaalee konkolaataa keessaa bu'ee haammatee na dubbise. Anis ofirra ilaalaan isa dubbise. Boorsaa koo keessaa baaseen CD itti kenne. CD anarraa fuudhee hiixatee nama wayiitti kenne. Itti aanee maallaqan ittiin bite naaf kenna si'een harka isaa keessa ilaaluu eegale. Gidduutti namni achi keessaa isa waamee waa itti dubbate. Ookee lalisaa garamitti galta jedhee na gaafate. Anis suuta jedheen naannoon mana koo jamoo ta'uun itti hime. Si gaggeessina koottu naan jedhe. Anis dhugaa hin seenne. Utaaleen konkolaataa ajaa'ibaa sana keessa gale. Roobni waan na jiiseef quba harkaa koon fuula kiyyarraa rooba haxaa'aan teessuma mijeeffadhe. Fuuldura konkolaataa keessa nama taa'aa jiru argeen rifadhe. Ija koo amanuu dadhabeen hubadhee ilaale. Innis as gara kiyyatti garagalee na ilaale. Nama ani beeku sanarraa wanti adda godhu arrinni baay'achuusaa qofa. Funyaansaa dheeraan sun kishaafee yookaan manatsirii qabaattee yoo teessu akkuma durii siimboo qabdi. Hayyee dhaggeeffattoota YouTube Mootii Multimedia seenaan kun hin xumuramne kutaa 4 qaba. Viidiyoon kun yoo isinitti tole like, share gochuu hin dagatinaa. Akkasumas warroonni YouTube keenyaaf haarawaa taatan subscribe gochuu hin dagatinaa. Hanga viidiyoo itti aanu wal agarruutti nagaan tura.